Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Can you repeat that? Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan, I don't know. I'm gonna ask you is to say badhaadhaan dhadhaa nyaate. Bananyaan. Yooyyaa nageenyi badhaadhaa. Badhaadha keessan badhaadha. Sa'a namni waatii maatiin qeereen isin nagaa. Naga keessan nagaa. Hayya akkuma aadaa keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa eebba aadaa Booranaa yookiin hangafa Oromootiin isin eegalla. Hangafni Oromoo akkuma beektan Booranaa anin eebbisa haati kennaa na jalaa qabdee jechaadha. Guyyaa darbee isaantu eebbisee har'a immoo carraa naa kennaniiranii. Kanaafuu gamanumaan gama eebba Booranaatiin deemna. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u jedha. Anamma eebbise jechaadha. Eebbaan sagantaa keenya kan guyyaa har'aa isinii bana. Ardaan nagaa. Naga keessa. Liiban nagaa. Naga. Liiban golbaa didiin nagaa. Naga. Laaduu shaneen nagaa. Naga. Yaabal garbiin nagaa. Naga. Sooddi booqeen nagaa. Naga. Minisootaa fi Kaayiroon nagaa. Naga. Ameerikaa fi Awustiraaliyaan nagaa. Naga. Saawudi Arabiyaa fi Kuweet Dubaay nagaa. Naga. Oromiyaan bal'oo fi ilmaan Oromoo hundi nagaa. Naga. Tu naga toltuuti. Haa qabattu. Warruma keenya jedha toltuma waan taateef haa qabattu jennee eegalla. Akkuma beekamu daawwattoota keenya guyyaa har'aa maal qabannee dhufne? Guyyaadha sagantaa adda ta'e qabannee dhufneerra. Sagantaa keenya maraayyuun jaalannaa kaadhaa garuu. Addaami? Adda. Sagantaa kana maaltu akka adda godhu daawwattoota keenya itti himnamoo isaanuu argan? Isaanuu arganii jenna. Hayyee kanaafuu daawwattoota keenya amma mana jirraa manaa baanee Minisootaa isin daawwachiifnee ummata faranjii waliin waan godhuuf deemnu jira. Waan san daawwannee waliin deebina. Turtiin keessan Atete Entertainment haa ta'u. Yoo. Eessa deemartan? Hadda manaa gabba'u jirra. Ameerikaa ammata laalchifna. Hadda sagantaan keenya Mall of America dhaqnee faranjoota waliin deema xiqqoo taphannu jira. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Ayyee galatoma. Taafachuun garuu dirqama Arjeeriyoota. Bishaan kadhaan argame dheebuu nama hin kutu galii kuta. Saree yeroo hunda duttuu akka isheen birmata dhabdu ishee taasisa Arjentiinota. Ilmoon badhaasa lubbuuti galii kuta. Waadaan duumessa waadaa guutuun garuu rooba Araboota. Abdiin utubaa addunyaati Gaayilaanota. Waan xiqqoo kan hin hawwine waa guddaas hin argatu Beeljiyaanota. Beekumsi lafa qonnaati haala gaariin yoo hin qotamne galiin irraa argamu baay'ee miti galii kuta. Egaa laga Mississippi ka yeroo darbe namni waa itti nagataa jedhe sani. Kana mee gara Mall of America deemu jirra. Daqiiqaa 13 nu hafe. Har'a waan ajaa'ibaa isin garsiisuuf deemna. Nu waliin turaa isiniin jechaa. By the way, this is Minneapolis. Minneapolis mi? I think so. Is it St. Paul or Minneapolis? No, this is Minneapolis. Minneapolis magaalaa lakkuu jedhanii magaalaa lakkuu wanti jedhanii fi St. Paul fi Minneapolis magaalaa lamatu waliin maxxanee jira like waliin dhalatte saniif magaalaa lakkuu Minnesota jedhanii amma nu lakkuu hangafni nu akka ta'e hin beeknu St. Paul fi Minneapolis in keessa gara St. Paul deemarra jechaadha because Mall of America St. Paul in keessatti argama. Nama Minneapolis irraa gara St. Paul deemarra. Yaa view kana yoo bashannantan jenneeti. Stay tuned waliin tura. Mall of America geenneerra. Okay. Look kophee sana gaga. Yeah. Look tanti agasin geetti kophee sun sitti hin gala dheeraati. Hagan hundamu. You have the biggest leg. Yeah, so Mall of America jirra. Paarkii soqatu jirra. Kuno paarkiin Hayyee daawwattooti keenya Mall of America balbalaa foo geenneerra. Waan keessatti argine waan nama gammachiisu moolillee asumaan isin daawwachiifna. Kanallee ammoo kophee hagana gaga wayii gahu kana si argine kophee birraa kamanaa na yaadachiisee iyyuu beektu. Lutti isaa hagana geetti waan ta'eef. Birraa mee godhadhu iyyuu laali. Akkasi hayya turtiin keessan Atete Entertainment waliin haa ta'u waan keessa jiru ammoo walumaan daawwanna kottaan waliin isiniin jenna. Keessisa akkana fakkaata Mall of American baay'ee guddaa akka malee guddaa waan ta'eef keessa baduun kennan oolu asin durallee badeeras keessatti dhugaa dubbatuuf. Anyways ilaalla gaa.
Hayyee kun moolii keessa jirra, olii gad deemu jirra. Keessi isaa akkana fakkaata, baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola. Baay'ee akka malee guddalle mooliin kun, so baay'inaan isin agarsiifna. Hayyee Oromoo jaratanniin gaafatuuf deema. Yoo carraa naa kennite jaratanniin gaafadha. Jechoota jaraan jedhuuf deemu walumaan laalla na hordofa. In argita waan an gaafatuuf deemu waan jarri jettullee laalla. Yoo ka jarri naa eeyyamtu taate. Hello ladies. Hi, my name is Tuku. I have a YouTube channel in my language. I wanted to see if I can ask you guys to pronounce a word in my language. And I will explain the word. Yeah, okay, can you guys do that? Okay, so the first word is, can you say dada? La la. Dada nyade kufe. Dada La la. nyade Yate. kufe. Kupe. Thank you. Okay. I'm gonna ask you a different word. Okay. All right. So can you say chalan, chalan, Chalan. chaltu, Chaltu. jalate? Okay. Chalan, Chalan. chaltu, Chaltu. jalate. Yalete. But badhaadhaan dhadhaa nyaate. Can you repeat that? Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan. I don't know. Second. Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan tan. Okay. Yeah. Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan andanyate. Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Badanyan andanyate. Yeah, just like, you know, okay. Can you say cha? Say cha. No cha. 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 Yeah, no cha. Cha. Like there is like, you know, there is ka. I'm gonna ask you some spelling. You can say with me, okay? Cha. 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 Ka. Ka. You like clicked your tongue. Yeah, yeah. I don't know. I don't. Ka. Qaaquu jaaladha. Oh, I don't know. Qaaquu. Ka'u. Qaaquu. Kaku. Qaaquu. Kaku. Thank you so much. I really appreciate akkuma jirtan Mall of America keessa jirra. Waan babbareedu waan nama gammachiisu akkasumas waan irraa barattan jennee yaadnu isin agarsiisaa deemna. Akkuma argartan namoota tokkoffaa gaafii gaafanneerra amma immoo ka lammaffaa gaafachuuf deemna. Kanaaf suuta jennee asirraa achi buuna. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jecha. Hello, kun waan mucattii tana gaafatuuf deema. Isiin ammoo mucattii Sumaaleeti. So I'm gonna ask her and kajachuu dandeettu kaan ilaalla. Okay, you ready? What's your name? Just your first name. Abir. Abir. I'm gonna ask you one word, okay? And all you gotta say is repeat what I say, okay? All right. Can you say dada? Dada. No, dada. Dada. No, you're doing so good. You're doing so good. Okay, can you say chala? Chala. How about chaltu? Jaltu. Badada? Badada. You're so beautiful. Okay, so the word I'm gonna ask you is to say badadan dadanyat. Bananyan, bananyan. Badadan dadanyat. Bananyan, bananyan. Okay. You're doing so good. You're doing so good. What language is it? Oromo. Okay, the next word is chalan, chaltu dungate. Chalan, chatu, agate. Hey, good job. That was close. Thank you so much. I really appreciate it. Yeah. Alright, anyways, so can you say chalan, chaltu dungate?
Chala, what was the last part? Chaltu. Chaltu, Mugate. Caalaan caaltu dhugate. Chala chung Mugate. Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Bayala, Badhaadhaan dhadhaa nyaate. Balate. Good job, thank you. Thank you so much. What did I? No. Wantoota keenya sagantaa keenya ka guyyaa har'aatitti akka gammaddan akka bashannantan akka bohaartan abdii qabna. Mee sagantaa kanarratti maal jechuu barbaadda daawwattoota keenya? Sagantaa kanarratti wannan jechuu barbaadu. Sagantaan kun uummata saba garaagaraa illee hirmaachiseera. Kanaaf akka uummati keenyatti gammadu ammoo abdii qabna. Garuuyyuu jechoota uummati kun jechuu dadhabe there is a reason behind. Sababatuu duuba jira. Sababni kun maali? Psychology maal jedha? Maaliif jechoota nu maaliif akkas jechuun uummati sunniin jechoota sanniin maaf jechuu hin dandeenye? Nu ammoo akka uummata Oromootitti jechoota akkasii jechuu hin dandeenye qabna. Kanaaf ati akka nama psychology barateetitti haadhamee degree psychology dantee san fayyadamiiti. Maal jettame kanarra wanni jettu jira? Jechuun kun waan biraa osoo hin taane sammuun namaa kun miimoorii qaba. Fakkeenyaaf maap miimoorii ka jedhamu jira ka kaartaa karaa namni keessa deemu keessatti seef ta'u yookiin immoo keessatti kuufamu. An fakkeenyaaf as taa'ee magaalaa dur keessa jiraadhe karaan kamiin akka deemu sammuu kee keessa jira. Maap miimoorii jedhama. Akkasumas afaan kunillee ati fakkeenyaaf amma afaan Ingiliffaa jechoota barattee achiin booda long term miimoorii keessa seef gootee achi keessa baasaa ka jettu. Amma haasofni ana ta'aa kun waan na keessatti stored ta'e waraabbadheeru. Like isa san baasee jedhaara. Isaan immoo jechoota faranjii keessa dhaa, qaa, phaa, qubeen kunniin hin jiru. So miimooriin amma yoo ati fakkeenyaaf caa jettuun chaa jedhan. Because jechi sun seef ta'ee hin jiru miimoorii keessatti. Like miimoorii qabaami sammuun namaa kun. Fakkeenyaaf manuu afaan chaayiniffaa haasofnee hin beenu. Maaliif miimooriin keenya seef godhee hin jiru matakka. Garuu yoo haarawattee barattu miimooriin kun amma bifa sadii jira. Short term miimoorii jedhama. Fakkeenyaaf amma jechooyi kaleessa kalee yoo sin jedhe hin qabatta. Short term memory uma san dagattalle garuu yoo irra deddeebitee gootee long term memory save goote hin tura. So kanaafi ama episodic memory ka jedhamu jira. Memoriin wanti specialiin yookiin wanti adda addaa gaafa namni du'u gaafa wanti itti uumamu gaafa biyyaafaa itti baatu wantoonni guyyaa jalqaba experience goote ka itti keessa save godhu jira. Kanaaf namoonni kunniin jechoota kana gabaabuma wanti jechuu dadhabanii fi fakkeenyaaf jecha Ingiliffaa keessa dhaaf qaaphaa kanniin hin argitu. Meemoriin isaanii save godhee hin jiru. Saniifuu bakka fidu waan hin qabneef amma fakkeenyaaf dhadhaa yoo jechuun dadaa jedhan. Because akkasitti rehearse godhaaf. So wanti isaan jecha kana jedhaniif kanuma. Kabraa namoota hagammaa subscribe nu gootan, share nu gootan, like nu gootan maal jettan? Galatoomaa jedhaan. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa nuu jiraadhaa jireenya barabaraa fayyaa nuu ta'a gammachuuf nagaa dhabinaa isiniin jenna. Akkasumas namoonni garaagaraa immoo Facebook irra fuutanii illee nu akkana viidiyoo baanee ala keessa fiignee akkanatti isinii qopheessinu kana YouTube irratti waan biraa osoo hin taane like waan hojjannu kana hamileetti argannee meeshaa bittee sa'aatii fudhattee olii gad deemtee sii galaa miree waan kanaaf osoo asirratti YouTube marratti dhiiftanii like gootanii share nu gootanii subscribe nu gootanii sin gaafanna jecha. Galatoomaa gammaa akkas nu gootaniif yani kana ammoo namni post godhellee nama muraasa. Kanaaf namoota sanniin ammoo isin nu yaaddanii post gootan ta'uun hin mala garuu akkasii miti kan barbaannu sii galee because YouTube waan barbaannuuf waan ta'eef kanaaf galatooma but please linki ma qofa share godhaa isiniin jenna ulfaadhaa garuu. Hayyee namoonni hangammaa nu jajjabeessitan hamilee nu kennitan iddoo garaagaraatti bilbiltanii jabaadhaa nuun jettan galatoomaa ulfaadhaa nullee kunoo jabaannee qabsoodhaa waa itti fuufnee sadarkaa amma jirru kanarra geenyeerra ammallee hamilee fi jajjabinii keessa yoo nu waliin ta'e kana caalaa hojjannaa jenna. Itti fuufnaa isin bohaarsinaa yaada nu kennu barbaadan koomentii irra nu barreessaa
waan barbaadan irratti yaada yoo qabaatan peejiin kennan jira feesbuukiin jira gara barbaadan qunnamuu dandeettanii galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa hanga sagantaa biraatti waliin deemnutti. Nagaa fayyaan dhabina. Kabaraalee atiiteen torbaanitti guyyaa lama. Ateeteen viidiyoo upload godhu. Guyyaa lama tokko sanbata guddaa sandeedha. Sandee sa'aatiin booda akka ame Minisootaatti naannoo sa'aatii 9. Ganama. 9 PM moo AM? Yaa 9 AM fi akkasumas kamisa 9 AM torbaanii guyyaa lama nu eega. Yoo isin kana caalaa nu jajjabeessitanii laayikii gootanii immoo kanaa waliin goonaa waan baay'ee isin daawwachiifna. Hamileen kenna gubbaa kana jira. Yaa akka gannuuf. Kalma isin jenna ulfaadhaa hanga torbaanitti yeroo gaarii qabaadhaa. Ayya nagaan nu tura. Beekaumaan sodaanne ka'uunaan godaanne. Ndiiroo sabni jaalatu waaqoon biyyee qabe. Ndiiroo sabni jaalatu ka'useen bunee kaadaan bunee biyyoo qabe. Ndiiroo sabni jaalatu kaagarii tulluu kataatee birruu biyyee qabe. Ndiiroo sabni jaalatu jira hin agarre. Nduutee hin awwaalanne nariif gishuu gara buute dhabe. Talubbuun jirtu kaallittiif qilintoo qabe. Waabe nasiimi tilikaa dhabe. Ndubbiin kalee bade goobanaaf bade. Waan salleen collee keessa bade. Waliin oolte waliin fakkaatu faradoon. Areedaa kee na tolchata namaa tattagoo. Nurraa hidha maraa kee kamatagoo. Qabii hidhi harreekan kee kadamagoo. Seenaa dagatamu gamna bariite bariin. Seenaa